ergamaadha jettanii fudhatina. Kaleessa mana amantaa keessa teessee isa dhandhamachaa turte, waaqummaa isaa hubattee isa faarfachaa turte. Har'a immoo namoota waa'ee Kiristoos hin beekne irraa barattee barnoota sobaa, barnoota jallinaa barattee Kiristoos waaqa miti ergamaadha jettee yeroo dhuftee falmitu Waaqayyo iyyuu nama taazaba jechaadha. Taajjabbii guddaa keessa gala. Kanaaf iyyuu kallattii sirriitti hunduma keenya iyyuu haa deebisu Waaqayyo. Waaqa ta'uusaa eessaan sinii kakuu haaraa keessatti wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti anii fi abbaan tokkodha jedha. Anii fi eenyu? Anii fi abbaan tokkodha jedha. Hubadhaa sirriitti maatii Kiristoos. Anii fi abbaan tokkodha jedhe Kiristoos. Abbaan jechaadha. Anii fi abbaan tokkodha jedhe. Waaqadha jechaadha, isaan tokkodha. Waaqa sadiin jennu, waaqa laman jennu, waaqa tokkodha. Laala. Sillaaseedha. Sillaaseen tokko sadiidhas. Maqaa Abbaa kan Ilmaa Hafuura Qulqulluu waaqa tokko nameen. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kooti Waaqayyoof haa galatu. Kun miidiyaa Hafuuraa kan Ortodoksiiti. Sanbeetiyu jedhama. Qopheessee kan isinii dhiyeessu ani obboleessa keessan barataa faarfataa Naatii yookaan Akililuun jedhama. Egaa guyyaa irraa kan itti fufedha kutaa lammaffaa isaa qabannee dhufneerra waa'ee Yesuus Kiristoos. Yesuus eenyudha isa jedhuun barachaa jirra. Isa darbee keessatti egaa waa'ee waaqa keenyaa kakuu haaraa kakuu moofaa keessaa walitti fiduudhaan waaqummaa isaa lallabneerra. Warroota hin amanne warroota egaa waaqummaa isaa soo beekanii isa gananii deemaniif deebisaa jirra jechaadha. Kanaaf Waaqayyo hunduma keenyaafuu qalbii nuuf haa kennu. Egaa anarra bulee Waaqayyo gooftaan keenya nu barsiisa. Anis nan baradha. Ani taa'een isin immoo bakka garagaraa teessanii biyya alaas biyya keessas teessanii barachaa jirtu. Egaa Waaqayyo hunduma keenyaafii qalbii nuuf haa kennu. Egaa ani arrabantiin dubbadhu, isin immoo lapheettiin dhageessan, gurrattiin dhageessanii hojii irratti oolchitan hunduma keenyaafuu haa kennu Waaqayyo. Egaa kun Sanbeetiyuudha. Namoonni haaraa taatan miidiyaa kanarra waan baay'ee argattuuti. Like godha, subscribe godha, share godha. Irra caala miidiyaa hundarratti karaa TikTokii, karaa WhatsApp, karaa Telegramii, Facebookiidhaan hundaanu akka gadhiistan nan barbaada. Adaraa namoonni baay'een badaa jiru akka karaatti deebi'aniif jechaadha. Egaan Naatii jechuudhaan immoo karaa TikTokii follow na godhaa. Achinis sagantaan live ni jira, deebiin garagaraa ni deebi'a waan ta'eef jechaadha. Kun Sanbeetiyuudha. Bakkuma jirtanitti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Laayikii immoo sirriitti godhaa. Nama hedduu bira akka ga'uuf laayikiin iddoo guddaa qaba waan ta'eef turtii gaarii. Egaa guyyaa har'aa kana kakuu haaraarraa waaqummaa Kiristoos lallabna. Egaa Kiristoos eenyudha? Waaqayyo Yesuus eenyudha? Sadhuuf har'as narraan deebi'a. Kiristoos Yesuus waaqa waaqotaa, gooftaa gooftotaa, mootii moototaa, jiraachisaa kan ta'e, uumaa kan ta'e, qaama sadan keessaa tokko kan ta'e ilma Waaqayyoo Waaqayyoodha jechaadha. Egaa hubadhaa. Harreerraa kan dhalatu harreedhuma jedhama. Sareerraa kan dhalatu sareedhuma jedhama. Hoolaarraa kan dhalatus hoolaadhuma jedhama. Namarraa kan dhalatus namuma jedhama. Hubadhaa. Ilmi Waaqayyoo immoo eenyu jedhama? Waaqayyo jedhamee waamama jechaadha. Kanaafiyyuu kana akkanaa hubattan nan barbaada. Maal jechuuf walumaa galatti Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbiiti isa jedhan osoo hin taane ennuu ni erga jechaadha. Eenyumaafuu ergamu garuu ni erga. Kan inni ergu ergamoota isaa ergee akka nu eeganiif, akka nu fayyisaniif isarraa ergamanii isarraa ajaja fudhatanii gara keenyaa ni dhufu jechaadha. Eenyudha Yesuus? Waaqayyoodha jechaadha. Kanaaf caqasaan ilaalla jechaadha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 14. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 14. Raእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 17 ቁጥር 14 እነዚህ በጉን ይወጋሉ በጉም የጌቶች ጌታና የነገስታት ንጉስ ስለሆነ እነርሱን ድል ይነሳል ከእርሱም ጋር ያሉ የተጠሩና የተመረጡ የታመኑም ደግሞ ድል ይነሳሉ ወዳ
isaan kun hoolicha ni waraanu hoolichi immoo waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa waan ta'eef isaaniin ni mohaa ni hinjifata isa faana kan jiranis kan amanamaniif isaaf kan waamamanis illee isa wajjin ni mohuu jedha. Egaa Yohaannis egaa Faximoo Dasiit jedhama bakki inni irratti taa'ee raayii kana barreesse jechaadha. Egaa waashaa yookaan immoo holqa jechaadha Dasiitii keessa holqa keessatti jechaadha. Faximoo holqa Faximoo jedhamu kana keessatti yeroo taa'ee mul'ata kana barreessu egaa nan argee jedhe ilaala. Yohaannis jalqabuma jechaadha maal jedhe ayyo argi jedhee jalqabe jechaadha. jalqabumayyuu waaqummaa Kiristoos illee kan inni argee ilaala. jalqaba kaasee tureyyuu ilaala. መጀመሪያ ቃል ነበረ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ያ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ ሁሉ በእርሱ ሆነ ያለ እርሱ ምንም የሆነ የለም ጀዴ ካል ጀልቀበ ጀቻዳ ወንጌል ሰራቱ ይላል ጀቻዳ ወንጌል ዮሐንስ ከንበሬሲስ ሙለተ ዮሐንስ ከንበሬሲስ ዮሐንሱ መሰወን አባ ወንጌላት ዮሐንስ ጀቻዳ ከናፍ ማል ጀዴ ሆላ ከንጀዳመሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ለጀቻዳ ማቲ ወዋቀዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሊቺ isaan kun olicha waraanu jedhe olichi gooftota mootii mootota waan ta'eef isaan inni injifataa jedha amma gaa namoonni tokko asirratti maqaan Yesuus waamamne Yesuus islaan jiru akkamitti isa ta'a jedhanii isin gaafachuu danda'a hoolaadha maal jedhe Isaayyaas raajii isaatiin akka hoolaa qalamuuf qophaa'etti gonkumaan dubbanne ni callise warroota isaa qalam biratti jedhe Kiristoos yeroo raajii isaatiin argee yeroo fannoodhaaf isa fannisuuf yeroo gara Phiilaaxoositti isa geessanillee cal jedhin dubbanne jechaadha. Kanaaf hoolicha kan jedhame eenyudha gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha jechaadha. Hoolaa maaliif jedhame isa jedhu kanaaf immoo isiniif ni hima jechaadha. Hoolicha jedhama Kiristoos hoolaadha እግዚአብሔር በግ amma laala hoolaadha jedhama miti waaqayyo Yesuus Kiristoos hoolaa kan inni ta'e hoolaan du'ees nama fayyada jiraatees nama fayyada jechaadha. Hubadhaa jiraatees nama fayyada du'ees nama fayyada eenyu hoolaan akkamitti jechuun gaariidha. Hoolaani namni tokko yoo beelahee yookaan immoo ayyaana garagaraa irratti sagantaa garagaraatti hoolaa namaaf qala jechaadha. Inni qalame sun immoo beela nama baasa namni nyaata ittiin quufattiin nyaatee foon isaatiif faayidaa guddaa argata jechaadha. Laala hoolaan du'ee jechaadha. Du'ee hoolaan nama soorra jechaadha laala. Kana malee immoo jiraatees immoo namni gurguratee qarshii ittiin argatee waan barbaade ittiin godhata jechaadha hoolaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis akkasi. Yeroo lubbuudhaan jirutti ilaalaa biyya lafaa kanarra foon uffatee yeroo lubbuudhaan deddeebi'aa turetti isa ija isaan qabne jabanee isa naafa diriirsee isa gurri isaan dhageenye gurra isaa dhageessee isa waggaa 38 siree irra ciisee kayya algaa kee siree kee baadhu deem jedhee fayyisee isa ishee dubartii waggaa 12 guutuu dhiigni ishii lolee yeroo tokkoon akka fayyitu taasisee du'aa kaasee raajii dinqii garagaraa taasiseera. Yeroo du'a keenya nuuf jijjiire xalayaa gabrummaa keenya nuu balleesse gara si'oolii gara gannataatti nu deebiseera eenyu Kiristoos. Kanaaf hoolaa jedhame du'ees fayyisaadha jiraatees fayyisaadha jechaadha. Boodammoo maal jedhe asumarratti innasun dilina saalle isaaniin ni mohaa isa waraananillee isa ajjeesanillee inni isaaniin injifatee du'aa keessaa ka'eera waan ta'eef jechaadha. Kanaaf kananaaf qabadhaa. Kan biraammoo isa kanammoo sirriitti na hubadhaa. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara saba Roomeetti boqonnaa 14 lakkoofsa 10 Roomee boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti maal jedha? ሮሜ 14:10 ላይ አንተም በወንድምህ ላይ ስለምን ትፈርዳለህ? ወይስ አንተ ደግሞ ወንድምህን ስለምን ትነቃለህ? ሁላችንም በክርስቶስ ፍርድ ወንበር ፊት እንቆማለንና ጀላላ አቲ ማሊፍ ኦቦሌስ ሰኬት ሙርቴሲታ ኢኒ ኮከሲዳ ወይ ሰዲሳ ከሰከሲ ሰጀራ ሙላላ ኦቦሌስ ዋይ ኦቦሌሳ ወዳ አቲ ማሊፍ ኦቦሌስ ሰኬት ሙርቴሲታ kana malees obboleessa kee maatu fatta maajibbita jedha laala warroonni wal jibbitan waaqayyo jecha waaqayyo nan jaaladha jecha namoonni wal jibbitan asirraas kana hubanni darbuu qabna
maaliif jibbita maaliif tuffatta maaliif itti murteessita hundumti keenyayyuu fuundura teessoo murtii Kiristoos fuundura ni dhaabbanna hundumti keenyayyuu jechaadha maaliif inni waan nutti murteessuuf amma fakkeenya namni tokko yakka hojjetee mana murtii yeroo deemu abbaan murtii itti murteessa hunda waan caaluuf itti murteessa miti kanaaf ati maaliif obboleessa kee jibbita obboleessa keetti maa murteessita ati maaliif obboleessa kee tuffatta hundumti keenyayyuu fuundura Kiristoos dhaabbannee murtiidhaaf ni dhaabbanna bakka inni murtii kennutti bakka inni nutti murteessutti ni dhaabbannaa jedha warroonni ni kadhata jettanis warroonni protestaantii wadhaa kanarraa Kiristoos kan nuuf kadhatu sun taane kan nutti murteessudha fuundura isaa murtiidhaaf ni dhaabbannaa jedha wangeelli obboleettii kootis kana dhagaye sirriitti naa hubadhu inni kan biraa immoo Yohaannis 5:21 hanga 22tti hubadhaa Yohaannis 5:21 hanga 22tti Yohaannis 5 ምዕራፍ 5 ቁጥር 21 እስከ 22 አብ ሙታንን እንደሚያስነሳቸው ሕይወትም እንደሚሰጣቸው እንዲሁም ወልድም ለሚወዳቸው ሕይወትን ይሰጣል አብ ከቶም በማንም አይፈርድም ፍርድን ሁሉ ለወልድ ሰጠው እንጂ ይላል ወዳ ይላል አባን አኩመ ዱአ ካሱ ዲፋም አባን አኩመ ዱአ ካሱ አኩመ ልቡ ሳኒፍ ከኑ አኩመ ጅሬኛ ሳኒፍ ከኑ akkasumas ilmeenyudha Kiristoos jechaadha ilmis lubbuni kenna jireenya ni kenna abbaan eenyuttillee gonkumaa hin murteessu murtii hundayyuu eenyuuf kenne ilmaaf kenne jedha eenyuuf Iyesuus Kiristoosiif kenne hubadhaa laalaa gaammas abbaan ni murteessu murtii hundayyuu Iyesuusiif kenne jedha jechaadha laalaa jireenyas kennuu kan danda'u fayyisuus kan danda'u ilmadhaa jedha laalaa kanaafiyyu abbaa ilma furri qulqulluun sillaaseen jechaadha waaqa keenyadha Iyesuus Kiristoos qofa keessaa baastanii inni ergamaa rabbiiti jechuun gaarii miti jechaadha kana malee immoo maal jedha ammas sirriitti hubadhaa laala caqasa kanaan hubadhaa eegaa laala ammas inni ergamaa rabbiiti jedhu amma caqasa wayii maal jedhan seetan kaleessa isaan naaf kaasa ustaazota faana intalittiin naaf kaastee turte zinnuuni እኔ አብን እለምንላችኋለሁ kan jedhu ani abbaadhaan nan kadhadha kan jedhu wangeela Yohaannis irraa baasan jechaadha ani immoo caqasumaan achuma wangeeluma Yohaannis irraa yeroo deebisuuf sa'aatiin dhume jedhan hubadhaa innis maal jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 26 irratti maal jedha seet yeroo sunitti maqaa kootiin kadhattu anis immoo waa'ee keessan abbaa nan kadhadha isiniin hin jedhu jedha laala Iyesuus Kiristoos nan kadhadha kan inni jedhe yookaan immoo kan inni nu araarse yeroo tokko qofaadha innis fannoo gubbaarratti innis eenyu faana mataanuma isaa faana nu araarse eenyu faana nu araarsa innoo silaa waaqadha innoo silaa mootiidha innoo silaa hunda danda'a eenyu faana wal nu araarsa kanaaf ammas maal jedha ani nan kadhadha jedheera kanaafuyyuu inni waaqa miti warri jettan laala warroonni musliimaa yeroo sunitti jedha inni kamidha yeroo sunitti ani waaqayyo maqaa kootiin kadhattu maqaa kootiin kadhattu malee ani abbaa isiniif hin kadhadha hin jedhu jedheera kana caala waaqummaa isaa eessaafin dhugamaati Kiristoos eessaafin isa kutaa tokkoffaa keessattis waan baay'ee kaasneera kana irrattis waan baay'ee kaasaa jirra jecha kanaafiyyuu waaqni keenya waaqadha kan murteessu sadha kan dhufu amma rabbi jettan irrattis nabiyyu Muhammad irrattis namoota tokko ustaazota irrattis sheekota irrattis qeesota irrattis paappaasota irrattis paasteroota irrattis hunduma irrattu kan murteessu murtii dabarsuu kan dhufu kan adabu Iyesuus Kiristoosidha innis mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 12 irratti maayidha hanga 13 እነሆ በቶሎ እመጣለሁ ለእያንዳንዱም እንደ ስራው መጠን እከፍልለት ዘንድ ዋጋዬ ከኔ ጋር አለ አልፋና ኦሜጋ ፊተኛውና ኋለኛው መጀመሪያና መጨረሻ እኔ ነኝ ጀላላ ኩኖ ደፌነን ዱፋ ወዳ ሁንደ ሳኒፍ ቶኮን ሳኒቲፍ አከውጂ ሳኒት ከኑፍ ደፌነን ዱፋ ሙርቲን ኮነ ብራ አልፋፊ ኦሜጋ ጀልቀባፊ ዱም አናዳ ጀ ከናፊዩ ሙርቲ ዳፍ ከኑፍ የኙዳ waaqa keenya gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha jecha kanaaf caqasni inni biraammoo waaqa ta'uusaa eessaan sini kakuu haaraa keessatti
Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 30 irratti anii fi abbaan tokkodha jedha. Anii fi eenyu? Anii fi abbaan tokkodha jedha. Hubadhaa sirriitti maatii Kiristoos. Anii fi abbaan tokkodha jedhe Kiristoos. Abbaan jechaadha. Anii fi abbaan tokkodha jedhe. Waaqadha jechaadha isaan tokkodha. Waaqa sadiin jennu, waaqa laman jennu, waaqa tokkodha. Laala. Sillaaseedha. Sillaaseen tokko sadiidhas. Sadummaan isaanii afuraffaan mul'isu, tokkummaan isaanii lammaffaan qabu. Hubadhaa. Sadummaan isaanii qaamaan maqaadhaan. Hubadhaa. Qaamaan sadiidha. Abbaan jira, ilmi jira, afurri qulqulluu jira. Maqaan immoo abbaa, ilma, afurri qulqulluu. Tokkummaan isaanii uumuudhaan, bituudhaan, bulchuudhaan, hunda taasisuudhaan hanga tokkummaan isaanii jechoota 60 oliin ibsama jechaadha. Hubadhaa. Kanaafiyyuu waaqa sadiin jennu kan nuti qaama tokkos hin jennu. Qaamni isaanii sadii, waaqummaan isaanii garuu tokkuma jechaadha. Tokkodha Sillaaseen, tokkodha jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo adaraa anii fi abbaan nu tokkodha jedha waan ta'eef eessatti ree kana sirriitti naa dhaggeeffadhu obboleettii koo. Kanaaf ittiin fufaa waa'ee Kiristoos egaa itti fufnee ni barannaa. Kan isaan jedhan immoo ni dhaggeeffanna jechaadha. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenyaafuu qalbii haa kennu. Dhugaan siniin jedha. Qalbii nuuf haa kennu. Cal jenneetuma baanee galuu malee akkatti baanu malee akkatti gallu hin beeknu. Cal jennee waan hin beekne keessa gallee waan taan hin qabamne eenyummaa keenya dagachuun gaarii miti. Warroonni akka gabatee raafamaa jirtan isin baataniifis manna amantaa keenya uumaan taatu. Karaa miidiyaa garagaraa wantoota barattaniin qofa akka sammuun keessan bakka guddaa geettuuf hin laalina. Hubadhaa. Kiristaanota seeraan hubadhaa. Barnoonni mana amantaa keenyaan dhumu icciitii guddaa qaba. Icciitii guddaa yeroo hin jedhu immoo karaa garagaraatiin hiikamee nama kan barsiifamu malee kan yeroo tokkoon dhumu miti. Jecha nani daqiiqaa 10-15tti dubbadhe kana abboonni keenya guyyaa 15 barsiisu. Sirriitti hiikanii jechaadha. Ani dadhabaan kun, ani wallaalaan kun amma kana waa'ee Kiristoos dubbadheera. Kanan sitti dubbadhe kana immoo qalbeeffadhu. Hin dhageenye taanaan sagalee koo kana tuffattee dabarte taanaan sagalee koo kanaaf hin jiraanne taanaan murtii isarraa arganna waan ta'eef kan narra bulee dubbachaa jiru Waaqayyoodha waan ta'eef adaraa Waaqayyo wajjin jiraachuu nuuf fayya. Kiristoos Waaqayyoodha. Kiristoos uumaadha. Ergamaa miti. Ergamaadha jettanii fudhatina. Kaleessa mana amantaa keessa teessee isa dhandhamachaa turte. Waaqummaa isaa hubattee isa faarfachaa turte. Har'a immoo namoota waa'ee Kiristoos hin beekne irraa barattee barnoota sobaa, barnoota jallinaa barattee Kiristoos waaqa miti ergamaadha jettee yeroo dhuftee falmitu Waaqayyoyyuu nama taazaba jechaadha. Taajjabbii guddaa keessa gala. Kanaafiyyuu kallattii sirriitti hunduma keenya iyyuu haa deebisu Waaqayyo. Hunduma keenya faana haa ta'u. Ani xumureera har'aaf waa'ee taabotaa sirra deebinaa, waa'ee dubroo maaramiis hin barannaa, gaaffii nu gaafatan hundaaf ni deebisnaa. Kakaasee kan nu jalqabsiises kan nu xumursiise ilmi dubroo maariyaam Kiristoos maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Kabajamaa ulfaadhaa nagaa ta'an siniin jedhaa. Waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa. Sirriitti laayikii naa godhaa. Laayikii yoo gootan nama baay'ee bira waan ga'uuf jechaadha. Warroonni haaraa immoo sabskiraayib godhaa. Sheeris gochuun dagatiinaa. Nagaa ta'a. Barnoota kanaan qalbii jijjiirrannee waaqummaa Kiristoositti amannee fooniif dhiiga isaa fudhannee mootummaa isaa akka dhaallu fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Kabajamaa ulfaadhaa nagaa ta'a. Galanni ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen.